Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsi amboo akkam jirtu fayyaa keessanii ana nagaa kiyyaa galata waaqayyoo sanagaa keenya baay'ee Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Akkasuma obboloonni kiyyaa chaanaala kiyya jalatti argamtanii jalqabaa nagaa fi ayyaanni araarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Akkam jirtu fayyaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa kiyya galata waaqayyoo biyyan jiru keessatti maatiin kiyya hundumtuu nagaadha. Akkasuma ani wanti isiniin jechuu barbaadu video kana jalqaba osoo hin ilaalin dursa like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan jajjabeessaan isiniin jedha. Kanatti aansee wanta isiniin jechuu barbaadu har'a obboloota kiyya biyya hambaa keessa jirtaniif dhaamsa tokkoon qabaa jechuudha. Obsee maaliin mataatti xaxattee naan jechuu dandeessu. Bokkaan baay'ee roobaa jira. Bokkaa rooba hin qorraa wanta ashii qiccicuu tokkotu seenee natti muqinaasee waan miidhamti. Ishii seenee natti fakkaata. Nah, karena banyak banyak roba, karena aku yani ga, tiko syukurum kia takkan korona ini mana kita tahu yo, kawat dari sini jeda karena masih syafana dari sini jeda, karena tan sudah wanti di sini jeda coba baru sama nak karena pada cara video pada lagi sah, juru, ini semua yani tiko si video alim video orang abu busy, tapi karena ini malah berarti meeting sini jeda, yo guftan ko nagar garimo, uya dan video, wantu tasim bersama sisur. Gara-gara qabadhee nufa jedhee abdiin qaba. Kanaaf dhaamsaadha malee hojjettee nu agarsiisnee obsee jechuu dandeessu. Abdataan argataadha waan ta'e taratti wayii jira garuu taratti sana hin beeku isiniin jedha. Kanatti aansee wanti isiniin jechuu barbaadu viidiyoo kana ilaaluudhaan dura obboloota keessaniif like, share gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Dogoggora jiru keessattis immoo dogoggorri tokko hoo jiraate obsee kana dogoggortee taa'irraa deebi'ii kan jechuu dandeessin sinjaa kan biraas immoo wantoota isiniif hojjedhu wantootan isinii agarsiisu barbaadu yoo jiraate biyya keessa biyya hambaannaa jiru wantoota hedduu ilaaluu barbaannaa wantoota sammuu keenya bohaarsanii waan biyya keessaa wantoota garaagaraa ilaaluu barbaannaa jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii yoo barbaaddan amma gaa xiqqoo ishii gannas ta'ala bahuunis xiqqoo nama dabbaru yaani isiniif jecha nan ba'a jechuudha. Kanaafi baay'ee kan isinii waraabee isinitti mul'isu yoo barbaadani wanta feetan iyyuu nagaafachuu dandeessu waa'ee lafa irrattis ta'e waan hunda irratti iyyuu waan fedhii waan yani baruu barbaadan tokko nagaafadhaa ani immoo ofii kiyya waan hin beekneef nama gaafadhee isinii gabaasuu inni isiniif dabarsuu hin danda'an isinii jedha. Kanumatti aansee wanti biraa wanti isinii dhaamuu barbaadu obboloota kiyya biyya hambaa keessa jirtanii obboleessa kee haa ta'u obboleettii kee haa ta'u fira kee durbii kee maan ta'in haadhoti ruu kee maan ta'in biyya gandaa keessa teessee dhugaa waaqayyoo dubbachuuf ani galeera argeef jechuudha amma argee jechuudha. Sitti dhiyaate fira fakkaate sitti dhiyaate inni fira keeti inni naakaan bilbilaan biyya keessa yeroo jirtu qaamaa yeroo si bira gahe nagaa sin gaafani yeroo ati biyyaa baate lakkoofsa bilbila keetii iyyafatee dhufee si dubbisaa jechuudha. Nan beeka kan namu datees beeka argee beekaa jechuudha ani ofii kiyya mataa kiyya jechuudha. Kanaaf waan akkasii jechuudha. Warra akkasittiin sitti dhufanii si nyaachuuf maallaqa si gaafachuuf malee waa biraatiin miti. Obboloota kiyya dhugaa waaqayyoon isin jedha. Amma barbaadde hamani. Amma barbaadde jaaladhu. Biyya gandaa keessa teessee maallaqa liqaa namaa liqeessuu mannaa tola fudhadhu jettee nama tokko sanaaf kennuu si wayyi. Waan ana fikiyyaa argeef ni jedha. Dhugaa rabbiin si jedha. Yeroo biyya keessatti galtee bilbiluma yoo dawwalteef iyyuu bilbilli namarraa hin kaasan. Baay'ee tokko dhugaa waaqayyo baay'ee tokko hin galtee jechuudha. Obbolaa kiyya toon ta'in namummaadha jechuudha. Yaani jira miti hiriyaa walitti dhiyaatu jira. Kan rakkootti himatu jira. Kan rakkoo isaasitti himatu jira. Dhiiras ta'e dubara jechuudha. Yeroo sana ammoo harkaan qaba jettaa namni kun harkaa qabaachuu beekee dhufee si gaafate jechuudha. Namni kuni jechuudha. Harkaa qabaachuu beekee dhufee yoo si gaafate nama kanaan hi'i jechuu sheemis qaba jechuudha. Lachii ani maallaqa hin kennu jechuu sheemis qaba. Maal jedheeni jedha. Maal jedheeni obboleettii kiyya dura hafe. Dura fe dhugaa waaqayyoon isin jedha. Maal jedheeni kan jedhamu dura hafee jechuudha. Kanaaf ani akka kiyyatti akka obseetti bokkaan roobaa jira garuu hin caamu hundee akka kiyyatti akka obseetti jechuudha. Maallaqa hiriyaan keessi gaafatu
hiriyaa yeroo isin jedhu hiriyaan bakka hedduutti qoodama. Yaani hiriyaan bakka hedduutti qoodama. Hiriyaa yeroo isin jedhu gara biraatti akkan harkaan jijjiirre gooddeenyuma kee kan faana dhalatte hiriyaa garaa keetii jechuudha. Hiriyaan abbaa manaa yookiin immoo jaalalleessa jedhamu miti. Hiriyaan dhugaan hiriyaan akka haadhoo garaa tokko keessaa baatetti wal jaalattu waa'ee isaas hin dhoskine waa'ee ishees hin dhoskine waan hundayyuu kan garaa keessanii walitti himattanii walitti haasoftan hiriyaa jedhama jedhee yaadan akka kiyyaatti yookiin akka naannoo kiyyaatti jechuudha. Kanaaf namni sun dhufee maallaqa si gaafata yoo ta'e maal jettati? Hidhi jechuu hin dandeessu. Nan beeka. Maaliif? Achitoo jirtu akkamittiin hidhi jechuu dandeessa. Garuu hin dandeessas immoo. Namni kun liqaasiin jedha. Namni kun birriin haan liqeessiisiin jedha. Namni kun ati biyyaa baatee turteetta waan hin hojjetu hin beeku. Maallaqa kana yeroo si gaafatan maallaqa xiqqaas hin gaafatanii naannaa 20,000 30,000 40,000 si gaafatu. Yeroo sana si akkanatti hin gubattee nama kana gammachiisuuf irraa isaa hin dhabu jettee maallaqa kana fuutee itti kennitaa jechuudha. Yeroo maallaqa kanatti kennite maaltu ta'a? Namichi atiin galta gara biyyaatti jechuudha. Yeroo ati gara biyyaatti galte maaltu ta'a si? Hin dawwalta. Guyyaa 2-3 sirraa kaasa galtee siin eeyyeen jedha. Amma gaafati maallaqa sana maqaatti kaastutti bilbila sirraa kaasa. Garuu gaafati maqaa maallaqatti liqeessitee sana waan kana nan barbaada naa kenni jettee bilbila keessarraa hin kaasu gonkumaa. Dhugaa waaqayyoon siin jedha. Ani yeroo tokko nama akkamittiin akkas ta'a nama akkamittiin jijjiiramaan jedhee yaadan ture. Inni wanti kun na mudatee jechuudha. Yeroo hordoftoota kiyya keessaallee waan akkas akkasii asitoon ta'ii achuma naan jedhu namni itti haasa'ee jira. Yeroo hordoftoota kiyya keessaa kan keessaa wal dubbisnu jechuudha. Dhugaa waaqayyo gaafachumallee sheemiin naqabee ture jechuudha. Gaafachuudhumallee sheemiin naqabee ture. Garuu gaafan gaafadhu eshi rakkoo hin qabu naan jedhan. Anuma jechuudha. Anu mudate wanta kun. Eshi rakkoo hin qabu naan jedhame. Eshi anu siif hin dawwala naan jedhan jechuudha. Anu siif hin dawwala yani jedhamte egaa akkaawuntiin naamneedhaaf anu siif hin dawwala naan jedhe eshi jedhe umaneega. Callisachuma. In callisee jechuudha gonkuma iimurra naa dawwala ture akka carraan kun waayifaa qaba waayifaan kee akkuma na biyya harabaati daasaan kiyya banaadha. Achumaan bade abbaan sun jechuudha iimurra sin galu. Daaretti anu sayyuu namatti dawwalee nama caqacaqu hin jaaladhu. Uumama kiyyatti nama caqacaqu hin jaaladhu. Tokkicha dubbadha. Tokkicha dubbadhe san namni dhaga'u baanna yani nan callisaa jechuudha. Kanaaf ciin abbaan sun maal godhe ta'e carraa hin bulbula narraan kaasu. Guyyaa lamatti dawwalee narraan kaasu. Imoo itti barreesse. Imoo yeroo itti barreessu imoo irra seenaa barreeffama xiyyan dubbisu. Kanatu jira. Yaa buloota kiyya dhugaa waaqayyoon isin jedhe. Yani diriirtii amma kana maatiin kiyyaan beekan amma dhugaa dubbachuu waan kana akkan akkas godhe maatiin kiyyaan beekan obbolaan kiyyaan beekan. Garuu amma jiruun deebi'ee itti ilaalu obboloonni kiyya hedduun isaanii meebii kan kanaa ol anama fakkeenyaan nama tokko kan nama 4-5 liqeessan jiru achi ta'anii. Gonkuma birri namaaf liqeessina kennaa namaaf kennaa dhugaa waaqayyoon isin jedhe. Yeroo sana toon kennaadha jedhee kennee natti dhaga'amu ture. Yani namni sun afaanasi godinummaan haddaan hin citu ture. Kanaaf wanti isinii jechuu barbaadu wanti isinii dabarsuu barbaadu gonkuma birrii namaaf liqeessinaa achi teessanii abbaa keessan haadha keessan obboleessi keessan inkee maan ta'in kennaa kenniif birrii 500 maan ta'in ani maallaqa kana hin barbaadu sirraa fudhadhu jedhi kenniif malee birrii kana si liqeesseera galeen fudhadha jettee nama sana abdattee hin galeen. No way. Hin galeen. Namni Itoophiyaa keessa dhugaa waaqayyoon isin jedha. Ennaa galtanii jechuudha rifeensa mataa keenyaa kana birrii se'a. Birrii mase'a jechuudha. Hundumtuu firaa ormaa karaa akkasitti si boccuqee sirraa nyaatu barbaada. Kanaaf obbolootan kiyya wanti nan isiniif qabadhee dhufe dhaamsa kanaadha. Gonkumayyuu maallaqa keessan namaaf liqeessinaa. Namaaf hin kennina. Kennaa isa dhugaa isa garaa qulqulluu isa waaqayyo jaalatu rakkattoota hoo gargaarte waaqayyo hin jaalatu.
kan dhabe yoo kennite waaqayyo bakkee ati baastee siif guuta. Garuu kun lafa lafaatti kan tolaa jechuudha. Ati garuu waaqarraa hin nabdu. Kanaaf biyya hambaa keessa teessanii maallaqa liqaa nama sin gaafatu bilookiidhaan sammuu isaa irraa facaasaa dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Mabba barbaadan ta'e dhugaa rabbii bilookiidhaan sammuu isaa bilookii godha. Akkani gettanii maallaqa namaa hin liqeessina gonkuma. Innaa kanaaf aasaa isinirraan dheeressu obsee maaliif aartii akkasittiin dubbattu jechuu dandeessu. Yaani aaree dubbachuu otoo hin ta'in akkaatumsaatu xiqqoo namatti dhaga'ama beektu. Kanaaf isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatti walitti deemna. Nagaa fi ayyaanni haraara waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Dubbiin dubbadhe keessatti aasaan haasaa ture keessatti yoo dogoggorri jiraate dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Bokkaan roobaa jira sagaleen kiyya hin nagaamu hin beeku. Dhaamsi kun har'aama bokkaan kun caamu diddee yaani akkasumatti nu waraaba jedhee waraabuuf ka'een isiniin jedha. Nagaa fi ayyaanni haraara waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obsee maatii alabatti mana keessa teessee waraabdaa asittis mana keessaa gadi hin baatu naan jechuu dandeessu. Yaani gaafa guyyaa bahee waraabuu danda'an isin jedha gaafa caamaa birraa innaa ta'e goodaa keessa sifachi. Dirree keessa fiffigee isin waraaban isin jedha. Roobni kun xiqqoo hin qorra. Kanaaf haalaan babba'u baay'inaani isiniin jedha. Kanaaf mana keessa taa'ee yaada natti fakkaate waan natti dhaga'ame waan ta'e obboloota kiyyaa hin fayyada jedhee manuma keessa taa'ee isinii dabarsan isiniin jedha. Kanaaf nagaa fi ayyaanni haraara waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Shaaloom gorsa kanarraa yoo immoo jecha kiyyarraa dhugaa kee jettee wanti soba jette obsee nama akkamittiin akkana godha yoo jettani koomentii jalatti naa barreessan isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa eebbifama waaqayyo sinaa eebbisu.